Ashama harka fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya guyyaa har'aa muummichi boqqolloodha. Tiifi boqqolloo gubbaa waan walii haasa'u wallaaluudhaan tiifiin boqqolloodha akkuma hadarraaqetti hafee jira. Kanatti haasuudhaan muummichi ministeera boqqolloodha guyyaa har'aa waan haasa'us wallaalee sabboonummaan jechuudhaan guyyaa har'aa muummichi ministeera boqqolloodha Abiyoot Kaasaayee akka waan haasa'u walii wallaalee nuti hundinuu akkuma agarratti jirra. Diraamaaleen adda addaa kan muummichi ministeera boqqolloodhaa kun haasa'utti TV boqqolloodhaa akkuma uummatee jirutti TV boqqolloodhaa kana waan inni uummatee jiruuf jecha muummicha ministeera boqqolloodhaa kana uummanni Oromoodhaa irratti tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaan guyyaatii hedduu uummata fira isaa warra boqqolloodhaa shanyii qaalichaa harka kana asii mummuraadhaa san akkuma beelonni jaanitti magaalaa teenya magaalaa Finfinneedhaa giddugala Oromiyaadhaa keessaa beelonni jira haa jechaa jiranii jechuudha. Kanatti haasuudhaan kanaan wal qabatee akkuma jirutti immaas shunkurtiin firiin takka qarshii 40 nutti taatee jirti. Muummichi ministeera boqqolloodhaa kun nu yaadutti hin jiru. Nuti warri boqqolloodhaa kun hadarraa hin dhumne akkam taanaa jechuutti waan jiraniif jecha qabsoon qeeroon gootii waan gartee miti karaa fuulduraatti tarkaanfii takka karaa tarkaanfii fuulduraatti utaalaa jirtu jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilma akkasumatti kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya tokkos karaa jimmaa kana hoggaa 40 lafa tanarra jiraadhee ammoo hoggaa 48 jimma keessa jiraadhee jee waan bu'aa jiruuf jecha dubbiin isaa sun na ajaa'ibsiifte akkamitti yoo jettan wanni itti na ajaa'ibsiiftes tokkoffaan duraa inni nu kan lafa tanarra jiraate hoggaa 40 hoggaa ta'u hoggaa 48 akkamitti jimma keessa jiraachuu danda'e waan jiruun baza haasee jirana fakkaatti. Kanuma wal qabatee egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa qophii teenya tana gara yuutuubiitii fi gara feesbuukii keenyaatiis hordofaa filoowwiidhaa fi sabskiraayib hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.